kaasuuf yaalitti keessummaa qabna. Keessummaan keenya kunis footograafaradha. Hunda keessaniif kaka'umsa hojii isiniif ta'a jennee nama yaadne isinii qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Yaadii baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Nunillee si beeknaa jennee yaadna garuu namni si hin beekne akkuma tasaa yoo argamneef hin beekamuti of beeksisuutiin otoo jalqabne. Yaadii Geetaachoon jedhama yookaan Yaadii Pictures footograafaridha. Hayyee footograafaradha. Yaadiin eessatti dhalatee eessatti guddatee? Yaadiin kan dhalate Oromiyaa keessa achi immoo Wallaggaa Qellem Wallaggaa Gidaamii magaalaa Gidaamii jedhamu Dambidolloof Beekii gidduu. Barnoota keessa sadarkaa jalqabaaf lammaffaa achumatti baradha. Okay. Haala kamiin eessatti akkamittiin kan yaadiin gara hojii kaameeraa kanatti galuu danda'e? Bara 2001 ta'a na yaadadha. Yeroo sana baay'ee ijoollummaa kootii kaasee baay'een jaalladha ogummaa suuraa. Sanumarraan kan ka'e eessumni koo immoo mana suuraa mana qaba waggaa baay'ee hojjete inni. Sana booda isa biraan deemee Beegii magaalaa jedhamu achittiin baradhe isatu na barsiise. Isatu si barsiise. Kanaafiyyuu kaka'umsa kan siif ta'e suma kee jechuudha. Hayyee namatti tola. So gaafa gara kanaatti galtu umuriin kee meeqa ture? Ijoollee turtee natti fakkaata. Yeroo almost waggaa 14 ture ijoollee. Waggaa 14tti yeroo hojjechaa jirtu gara daldalaatti jijjiirteetta yeroo sana? No, yeroo sana akkas ta'a jedhee yaadeen beeku garuu sababni jaalladhu waadhaaf akka isaan gargaarutti dhaka yeroo sana kan hojjechaa ture. Sana booda dhagaa appideet gochaa dhufee barumsa nan baradhee kan ogummicha cimsu. Sana booda akkuma sanaan tan fufee haala kanarra ga'ee jira. Daldalaatti akkamitti jijjiirame yeroo kamitti akkamitti gara daldalaatti jijjiirte? Umurii kee waggaa 14 akkanas jalqabde miti? Umurii 14 jalqabame yeroo kamitti akkamitti gara daldalaatti jijjiirame? Akkuma jalqabe sanaan miti kanan kan dhuunfaa koo jalqabe waggaa dheeraa boodadha. Iddoo baay'ee hojjedheera. Naqamte, Baakoo, Gimbii akkasumas as Finfinnee keessatti iddoo baay'ee hojjedhe. Sana booda bara 2008 kan Yaadii Pictures jedhee dhuunfaa kootti kanan jalqabe jechuudha. 2008. Gaariidha. Karaa kanarratti maaltu si mudate jechuun chaalenjiin jiraata. Maaltu si mudate wanti si mudate wanti si rakkise keessa darbu wanti ulfaataa ta'e yoo jiraate? Wanti ulfaataa ture actually an akka biizinesiitti tun ta'in sababan baay'ee jaalladhuufidha kanan hojjedhu. Keessumatti iyyuu uffata aadaa Oromoon qabu irrattidha kanan hojjechuu barbaadan ture. Yeroo sana yeroon jalqabe immoo uffata akka ammaa kana miti hin jiru kan bakka xeeffattu bakka kireeffattu hin jiru diizaayineroota hin jiran yeroo sana. Sana booda yeroo sana kanatu ture uffata bakka fudhannu dhabee baay'ees yeroo sana rakkinni kanumatu jira kana irraa chaalenjii kan biraan jiru. Hayyee yeroo baay'ee maatiin ijoolleen isaanii waggaa 14 mitiiti sana darbanii mataa isaayyuu barnoota irraati akka kaaniin barbaadan. So maatiin kee bukkee gargaarsa ture immoo dhiisisiin jedhu akkam ture? Maatii wajjin egaa maatiin kamiyyuu akka namni barate iddoo guddaa ga'uudha kan barbaadanii kan namni deeggarus hin jiru garuu sababan jaalladhuuf dirqamatti ta'edha kan isaan naa jaallatan malee garaa isaanii qulqulluu miti. Karaa sanaan wanta na bira dhaabbatanis immoo hin qabanii karaa mataa kootiitteenidha. Amma erga hojjetee booddee garuu hin jaallatu. Amma ariifu jaallatan. Gaariidha. Hayyee ati yeroo sana hojjettu keessatti chaalenjiidha wanta ati jettu yoo jiraate maatii kee duukaa walii galuu irratti si rakkisne jechuudha. Maatiin kee si faana hin turresi baay'ee si miinesi. Miidhamuu jechuun osoo kana caalaa na bira dhaabbatanii qarshiidhaanis meeshaa garaagaraa bituudhaanis ta'ee osoo na bira dhaabbatanii mooraa sana hojjedhee kana caalaa hojjechuu nan danda'an ture yeroo sumayyuu. Sanaan alaa yeroo dabarsitee manatti galuu irrattis hojichi baay'ee nama tursaa baay'ee nama dadhabsiisaa yeroo hin qabaattu faamilii firoota keellee deemtee nagartu badaa so kanaaf walitti simbuuta dhiisistee galuu faamilaa ni jira sanaaf. Yaadii kaameraamaanota jiran keessatti wanti adda godhu tokko jira. Innis irreecha yeroo jalqabaatiif situ piikcharii kaasuutiin uffata aadaatiin namoota walitti qabdee footoo kaastee achi booddeedha
kan baay'ee beekamtiin keessa namoota bukkeetti kan dabalaa dhufe natti fakkaata. Sun haala addaa sanaan hojjechuun akkamitti si dhufe? Sun baay'ee namni irreecha gaafa jedhamu imeejii addaa qaba sammuu isaa keessaa. Nuuf immoo irreecha jechuun jenereeshinii amma jiranii fi nuuf akka ayyaana warri kaan amma fakkeenyaaf waaqeffataa sabni kan biraan jechuu kooti warri waa'ee kanaa hin beekne maqaa garaa garaatti baasanii iddoo gaarii hin qabaniif. So ani immoo mana danda'amu tokkoffaa aarticha guddisuu, lammata aadaa keenya guddisuu, sadaffaa immoo karaa gabaabaa ta'een karaa salphaa ta'een bifa bareedaa ta'een namatti agarsiisuu, namni akka aadaa keenya jaallatu gochuu, ijoollee shamarran babbareedduu meeqayyuu akka qabnu akka isaan arganiif. Nu dhuguma erga tolchattee booddee baay'ee footoo babbareedaa fi shamarran babbareedoos. Namni ol fuudhuun baay'inni? Namni ol fuudhu baay'ateera. Jaalladheera. Namni ol fuudhu baay'ateera dhugaadha. Bu'aama keenya. Garuu gara fuulduraatti maal eegnu? Gara fuulduraatti Yaadiirraa maal eegnu? Yaadiirraa wanti eegamu ammas deebinee hojjenna irreecha kanarratti yeroo darbee suura qofa hojjennee amma immoo viidiyoodhaanis hojjechuuf jalqabaa jirra. Ammas hojii tokko booddeen jalqabna. Viidiyoo tiipikaalii ta'e uffatuma gaarii uffata aadaa orijinaala isaatiin bakka garaa garaa deemnee amma moodeelota qopheeffachaa jirra. Kanaan amma dhufna. Baay'ee gaariidha. Si eegna. Dafii nu kottu. Ijoolleen akka kee ogummaa kaameraatiin yookiin ogeessa kaameraa ta'uu barbaadan yookiin kennaa isaa qaban amma hojjechaa jiran yookiin hojjetanii afaan Oromoo gatii beekaniif yookiin immoo afaan Oromoo qofa gatii beekaniif isaan irratti daangaan hin ta'aa daanga'uu hojjechuu dadhabuu jettee yaaddaa? Jalqabumatti yaadii kun dogoggora. Namni kamiyyuu wanta danda'uuni as bakka kana duwwaa keessatti miti kan hojjechuu danda'u. Of daangessuun sirraan jiraatu wanta danda'u akka naannoo isaatiitti, akka aadaa isaatiitti, akka afaan isaatiitti, akka biyya isaatiitti wanta hundumaa guddisuutu irra jiraata. Biyya isaa irra darbee biyya kan biraa yoo danda'e illee hojjechuutu irra jiraata. Kanaaf afaanuma qofa tokko utuu hin ta'in kan keenya mataa isaa saba kan biraatti baastee hojjechuuf iyyuu ati of guddisuutu irra jiraata. Naannoo kee bal'isuutu irra jiraata. Kan biraan immoo kanarratti ani yaada ni qabu. Sodaatu jira. Wanta tokkotu hin jalqabiin dura hin sodaatu ijoolleen keenya. Yaalanii osoo yaalin dura yoon akkas ta'e yoo kun ta'e yoo kun ta'e jedhu sun dogoggora guddaadhaan jira. Kanaaf ija jabummaa barbaada. Wanti hundumtiyyuu itti milkaa'uu fi kanaaf kan jechuu barbaadu kan. Yaaluu qabu wanti hin ta'u. Kanaafiyyuu kanatti gorsituun yaalaa wanti keessa turamiyyuu hojjedhaa. Kanaafiyyuu daangaa isaan itti marsee jiru. Of daangessuun turre miti. Galatoomii kana dhagahuu barbaadudha. Dhumarratti waan ta'e qofaan si gaafadha. Yeroo kana hojjechaa turteetti jalqabaatti kaasee hanga dhumaatti namni si duukaa turan baay'een jiru. Namoota galateeffachuu barbaadu yoo jiraate. Namoota galateeffachuu barbaadu addumatti Aziizaa yookaan Sikkoo Mandoo Diizaayin jedhamti. Gaaffii tokko malee kaffaltii tokko malee uffata birrii baay'eetti lakkaa'amu. Iseedha kan ispoonsaratee nuuf kenne. Baay'ee teenkii jechuun ni barbaada. Kan biraan immoo meekaappii kan hojjetu jirti. Qaal Kidaan Firduu yookaan meekaappii baay'ee qaal jedhamti. Bakki ishee Booleetti argamti Saawuzgeet Pilaasaa irraa. Baay'een ishee galateeffadha. Akkasuma xanii yoo fayyadamuu barbaadan baay'ee mucaa gaarii. Baay'ee jaallatta turte gatii jaallatuudhaaf kan hojjette. Amma yeroo kanatti waan tokko iyyuu gochuu kan hin dandeenye garuu wantoota baay'ee jaallatan namoonni qaban hedduun jiru. Kaameraamaanii ta'uu namoonni barbaadan garuu namoonni hin jalqabiin jiru. Isaaniin maal gorsitaan? Siin maaltu si gargaare? Amala addaa yookiin muuxannoo addaa yookiin amaleeffannaa addaa si gargaare? Wanta tokko sabni kan biraan itti successfully ta'e osoo hin ta'in wanta keessa kee jiru dhaggeeffattee sanarratti hundoofteedha. Sanatti fokkis gooteedha. Kanatti successfully ta'uu dandeessu. Bariftaanis kanatti hojjechuu dandeessu. Sanaan alatti sabaan yaadiin sababa kaameraamaanii ta'ee fi inni kan biraas sabaan ta'eef sababa jaallatuuf osoo hin ta'in jalqabuma ganama keessa isaa wanta jiru namni kamiyyuu hojjetetti milkaa'uu danda'a jedhee yaada. Karaa kamiiniyyuu jechuudha. Kan koo baay'ee ekspiriyaansii idimee koo walakkaan qaba. Isarratti sogaa hoggaadhaan nan baradhaa, onlaayinii illee nan baradhaa. Akkasuma
tiitoriyaalii garaagaraa ilaaluudhaani sana baay'ee guddisee hin jiran. Walumaa galatti kun immoo ekspiriyaansii barbaada wajjin kaameeraa walumaa galatti. Baay'ee barata. Hojiin isin hojjennaa dhufan. Hayyee yaadii muka bajjee iddoo kanatti dhuftanii dhukoo haasoo keetiif baay'ee galatoomii. Isinis galatoomaa Dooyii Miidiyaa. Hayyee.